Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo kabajaas ni akka jedha. Guyyaa irraa kana immoo akkamitti akka viidiyoo upload godhan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amanumaatti na hordofuun dagatina. Warri subscribe goone immoo subscribe utuun godhiin gara san akka dabarreen isiniin jedhaa jechuudha. Amma tuqaa subscribe. Kanaaf amma gara sanatti dabarraa na hordofaa. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota koo kutaa sadaffaa keenya guyyaa irraa kanan jalqabnaa akkamitti akka viidiyoo upload godhan jechuudha kanan isinitti himu. Viidiyoo waan tokko irratti hin gadhiisne YouTube'n kun duwwaadha yoo ilaaltan jechuudha. Monetization isaa keessa galtanii yookiin immoo deeggarsa kaffaltii isaa ilaaltanis subscriberiinis hin jiru akkasumas watch houriinis tokko hin jiru jechuudha. Kun yoo ji'a 12 keessatti guutan yookiin immoo ji'a 12 saatii fedhatti yoo bantanii tuute ji'a 12 keessatti kun siniif guutuu qabaa jechuudha. YouTube'n keessan akka monetize siniif ta'uu fi kana gara boodaatti naasuna waan ta'eef rakkoon qabu kanaaf kanatti baay'ee ittiin dhiphatina. Amma kan isin gootan settingii keessa kan isin galtan jechuudha. Utuu viidiyoo keessan uploading godhini waan isin gochuu qabdan isinitti agarsiisa jechuudha. Chaanaalii keessa galtuu kun akka argitanii iddoo kanaati. Chaanaalii kana keessaati erga galtanii immoo kunoo iddoo kana dhuftanii advance setting jettu jechuudha. Advance setting keessaati kunoo iddoo kanaati kan isin guutuu qabdanti jira jechuudha. Kana no ettanii guutuu maaliif chaanaaliin keessan ijoolleef miti waan ta'eef ijoollee fedhaadhee isin gaafatara waan ta'eef no jettanii kana bira dabartuu jechuudha. Maaliif kana yoo no jettan ta'e isinin yeroo biraa sirra rakkisaa waan ta'eef kana no jedha. Kan biraan iddoo kana dhuftanii immoo amma erga kana fidneeti features and eligibility kan jedhu irratti click gootanii dhuftanii iddoo kanaati statics and featurity kan jedhu irratti click gootu. Zan kana isiniif fidaa jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti dhufnee YouTube keenya tu video uploading godhin dura verify goona jechuudha. Verify gochuun irra jira maaliif wantoonni baay'een nuuf hin banamne waan ta'eef custom thumbnailinis hin banamne waan ta'eef utoo YouTube keessan uploading godhin dura YouTube keessan verify gochuu qabdu jechuudha. Akkasiin ta'e verify isiniif godha waan ta'eef kanaaf iddoo kanatti kan isin galchitanii verify gochuu qabdan lakkoofsi bilbilaan jiraachuudha wantoota kana banachuu yoo barbaadan jechuudha. Kanaaf amma kan isin gootanii verify jettu jechuudha. Iddoo kana verify irratti click gootanii bilbila keessan galchitanii verify jettu. Kanaaf verify irratti click gootu jechuudha. Biyya keessaniin guutuu biyya keessan Itoophiyaa miti yoo ta'e Itoophiyaa jettanii guutuu iddoo kanatti akka sakaanii miti waan ta'eef dirqama kana Itoophiyaa jettanii guutuu qabdu. Kan inni ittiin isin ga'u immoo maaliinidha? Tekstiidhaan irratti click gootu jechuudha. Kana booda bilbila keessanii kan inni isin gaafatu. Kanaaf iddoo kanatti bilbila keessan galchitu jechuudha. Erga galchitanii submit jettu iddoo kanaati. Submit ergattaniiti booda verification code mobile keessan irratti ni ergaa isa fuutanii itti galchitu jechuudha. Erga irratti galchitanii submit jettu kan bilbila keessan irratti galchitu jechuudha. Then congratulations, your YouTube account is now verified isiniin jedha jechuudha. Kanaaf amma YouTube'n keessan verified ta'eera. Kanaaf page jalqabaatti deebina. Page jalqabaatti deebinee kun iddoo kanatti deebinee fakkeenyaaf yoori irra deebinee restart goone verified jedha jechuudha. Verified kun ammas warri sila didiimaan irratti ibsaa turanii amma fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf iddoo kanaati kana yoo fixxanii deebinee dhannee viidiyoo keenya upload godhannaa jechuudha. Kanaaf kana keessaati ba'a. Iddoo kana dhuftanii kana save gochuu sinirra jira. To kana save hin godhin dhiisina. Then save ettanii kana keessaa baatu jechuudha. Then amma dhuftanii kan isin gootan dashboard irratti click gootanii viidiyoo jalqabaa keenya upload goona jechuudha. Then upload irratti click goone. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko irratti click goone viidiyoo tokko upload goone ilaalla. Then kun onaa dhufeera iddoo kanatti kan isin barreessitan waan ni keessan jechuudha. Maqaa mata duree YouTube keessanidha. Iddoo kanatti sirriitti of eeggatanii barreessuun sinirra jira. Qubee afaan Oromoo isaa eegdanii fi akkasuma kan namni maal jedhee search yookiin immoo kan namni yeroo baay'ee search godhullee yoo itti fayyadamtan gaariidha jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoodhaan kana waan ni gochuun sinirra jira jechuudha. Kanaaf kanatti yaaddanii dura qopheeffachuun sinirra jira.
erga kana immoo mata duree isaa immoo barreeffatanii booda deebitanii descriptionii keessatti illee waa barreessuun sinirra jira jechuudha. Maaliif waa'ee viidiyoo keessanii kan ibsu sirriitti yaada garaa kennuu dandeessu. Kana immoo kan diraanfanne gaafa gootanii zan iddoo kanaati custom thumbnail kan jedhu jiraachuudha. Custom thumbnail jechuun YouTube keessan fuuldura kan taa'u jechuudha. YouTube keessan fuuldura kan taa'u filattu. Angaraa keessanii filachuu dandeessu. Footoo jalqaba hojjettanii yookiin barreeffama garaagaraatiin edit gootanii filachuu dandeessu jechuudha. Kan custom thumbnail isiniif ta'e. Kanaaf tokkoffaa megaabaayitii 2 ol ta'uu qabu. Viidiyoon footoon keessan jechuudhaan isin irratti upload gootanii yoo isaa ol ta'e isiniif hin jedhu waan ta'eef akkasumallee saayiziin isaallee isa sirrii ta'uu qaba jechuudha. Gaafa isin upload gootanii yoo kanan ta'u ta'e isiniif upload hin ta'u. Fakkeenyaaf hammanii kunoo kanuma garaa koo as keessaatii filadheen irratti upload godha jechuudha. Saayiziin isaa 16:9 yeroo baay'ee kan inni waan ta'u jechuudha. Kunoo landscape kan ta'e jechuudha, kan ciisee akkasumallee megaabaayitiin isaallee 2 ol ta'uu irra hin jiru jechuudha. Kanaaf manni as keessaatii filadhee tokkooma isaa yoon godhee irra kaa'e zan as keessaatii fakkeenyaaf tokkooma isaa as keessaatii fakkeenyaaf as keessaatii fakkeenyaaf kunoo footoodha. Footoon kun kan inni barbaachisuu fi viidiyoo keessan jalqaba irratti jijjiiruufidha kan inni isin gargaaru jechuudha. Footoo keessan jalqaba isaa akkasumatti waan inni isaa utuu hin ta'in kuna qobaamatti kanuma duwwaati irra keessatti mul'ata jechuudha. Viidiyoo keessan irra isaa keessatti yeroo baay'ee namoonni baay'een karaa keessaa na gaafatanii akkamitti irra isaa keessa jijjiirtattanii kuna kanattidha kan isin jijjiirtan jechuudha. Gaafa upload gootanii zan more option jettanii gadi buutu as keessatti taagii barreessitu jechuudha. Taagii kana namoonni maal jedhanii sarchi gochuu danda'u. Fakkeenyaaf seenaa gabaabaa lataa labataa seedhu kana namoonni maal jedhanii sarchi gochuu danda'u. Fakkeenyaaf lataa jedhanii sarchi gochuu danda'u, lataa labataa jedhanii sarchi gochuu danda'u. Kanaaf akka kanatti akka inni fiduu fi wanta adda addaa keessatti barreessitu jechuudha. Namni maal jedhee sarchi gochuu danda'a kan jedhu erga gootaniiti space yookiin immoo intariitti buutu zan kana booda fi isaannoo isiniif tokko godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa lataa jedhee namni sarchi gochuu danda'a yookiin immoo seenaa lataa jedhee lataa labataa jedhee namni guutee barreessuu danda'a. Kana kanatti guutuun sinirra jira jechuudha. Kana rakkoon qabu gara fuulduraatti ilaalaa anna deemna guutummaa isaa seenaa wayii kana keessatti wal ilaallatu. Kanaaf rakkoo hin qabu inni kuni lokeeshinii keessan gashuu dandeessu. Fakkeenyaaf specific naannoo fakkeenyaaf Itoophiyaa irratti duwwaa mul'atu yoo barbaadanii Itoophiyaa irratti gochuu dandeessu jechuudha. Kun hin barbaachisu garuu yooma barbaadan nan barbaadattan malee. Kan biraan ergaa kana gootaniiti kan isin lammaffaa irratti gootan immoo dhuftanii viidiyoo elementii keessaatii kun kan argattan kanadha jechuudha. Kun kan isiniif dhufu yoo isin viidiyoo keessan fixxanidha jechuudha. Yoo isin viidiyoo keessan upload gootanii fixxanii kan inni isiniif dhufudha waan ta'eef rakkina qabu viidiyoo element kan jedhu zan ergaa visibility isaa public jettaniiti zan publish jettu jechuudha. Amma 95% processing echaaraa hin cufnaa zan viidiyoo keessa galee ilaalla akka inni itti upload ta'aa jiru. Kun amma viidiyoo keessa gaafa galtanii iddoo kanaati upload ta'aa jira jechuudha. Kanaaf inni kun rakkoo hin qabu fataa mattanii wanni gochuu dandeessu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana garuu yeroo ilaaltan kanatti upload ta'ee jira jechuudha. Meestii fakkeenyaaf search godhee ni ilaala. YouTube irra jiraachuuf dhiisuu isaa jechuudha. YouTube inni nama kana hojjedhe yookiin immoo inni amma kana waan inni godhe jechuudha. Fakkeenyaaf urjii fi lataa edeen search godhaa jechuudha. Yoo maqaan akkasiin jiru ta'e dafee search ta'uu fi leega mijataa jechuudha gaafa isin search gootanii. Namni baay'een maqaa kanaan waan hin banneef dafeen naa fide jechuudha. Fakkeenyaaf yoo utuu maqaa kanaan namni fideera ta'e kan isaanii dura fida ture amma garuu namni kanaan banee waan jirreef jechuudha. Kunoo viidiyoon tokko gadhiiseera daqiiqaa tokko dura gadhiifame kun akkuma argitanii kanaaf amma successfully viidiyoon koo upload naaf ta'eera jechuudha. Namni biraa gaafa kallattii biraatiin ilaalu kun akkuma argitanii join kan hin godhe guyyaan itti join godhe irra jira. Fakkeenyaaf viidiyoo kana banee yoon ilaalee iddoo kanatti jechuudha. Like yoon godhee fi viidiyoo sana akkasumas subscribe yoon godhee iddoo sana immoo deemee yookiin immoo akkaawuntii koo keessaati itti naa dabaluu isaa nan ilaalaa jechuudha. Akkaawuntii koo jalaati wanti kun sirrii ta'uusaaf dhiisuusaa check gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana ilaaleera. Kanaaf mee amma keessaa ba'ee gara akkaawuntii kootti deebi'ee immoo jijjiirama dhufeen ilaalaa jechuudha. Akkaawuntii koo keessa galee kun gubbaa irratti kilik gootu deeyyuu kanatti zan kun kanatti isiniif bana
Kana booda viidiyoo koo gaafa ilaalu kunoo subscriberiin tokko naaf ta'eera jechuudha. Subscriberii emailii biraatiin kan hin subscribe godhedha waan ta'eef inni kuni kunoo akkuma argitan subscriberiin tokko naaf ta'eera jechuudha. Kunoo akkuma argitan amma iddoo kanatti jechuudha. Viidiyoo koo jalaatii gaa viidiyoo tokko duwwaa waan hin qabuuf iddoo kanaati akkuma argitan viidiyoo tokko duwwaadha. Laayikii tokko kunoo inni sila godhe suni naaf lakkaa'eera jechuudha. Kanaaf egaa akka kanatti YouTube keessan irratti viidiyoo upload godhachuu hin dandeessu akkasuma check illee gochuu dandeessu jechuudha. Namni subscribe akka godhu kanaaf haala salphaa kanaatiin egaa YouTube banachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf amma gara akkaawuntii kootti deebi'ee fakkeenyaa fi gubbaarraati notificationin akkuma argitanii isheen kun naaf dhufteetti kanaaf ishee check gochuu nan danda'a. New subscriber elitu teekin YouTube kee subscribe siif godheeraa naan jechaa jira jechuudha. Notificationin keessatti namooti subscribe si godhanii subscribe siniif godhanii siniif galuu jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana immoo kutaa sadaffaa keenya kamitti YouTube banannaa keenya keessatti guyyaa irraa kana waliin ilaallee jiraachuudha. Kutaa itti fufurraa kaasnee immoo yookiin immoo kutaa arfaffaa osoo hin taane gad deebinee kutaa tokkorraa kaanama immoo YouTube'dhaan akkamitti akka guddachuu danda'an immoo kutaa isa dhufu keessatti ni ilaalla. Baay'ee galatoomaa itti fufus ilaaluun dagatinaan siniin jedha. Warri viidiyoo editingiif barbaadaniif immoo hojjedheen jira waan ta'eef afaan Oromootiin playlistii keessa galaatii ilaalladhaa. Akkaawuntii koo keessa galaatii kun kanatti galtanii kunoo iddoo kanaatti playlistii jala galtanii hin argattu jechuudha. Kanaaf baay'ee galatoomaa siniin jedha. Subscribe gochuun dagatinaa nagaan tura.